Sirni wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Gujii Roobalee 75ffaan karaa aadaa fi duudhaa hawaasa Gujii ibsuun milkiidhaan guyyaarraan kana raawwatameeti jira. Gadaan harmuufaa turtii waggaa 8 booda gadaa Roobaleetiif aangoo dabarsee karaa jaalalaa fi wal kabaja qabuun bakka keessummoon biyya keessaatti fi biyya alaa akkasuma immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi dura teessuun Afyaa'ii Caffee Oromiyaa faan argamanitti guyyaarraan kana sirni wal harkaa fuudhinsa baallii kun bifa ho'aatiin gaggeeffamee ooleeti jira. Aanaan gadaatiyyaa oo aanaan gadaatiyyaa oo waan roobne yamuun kaangaita baallinti yamoteet kaari kiyya baallinti waa aadaan jechuun Gujii nageessi Gujii bulchi Gujii dhiisi anallee amma harka keeti anallee bulchi lookiyya marra dhabin lookiyya sibiran marra dhabin lookiyya quttiin dhabin mucaan kiyya ulfinna dhabin jaartiin kiyya ulfinna dhabin baalli kenne malee ulfinni kama duriiti kolbaata na nageessi kolbaa bulchi kolbaata na afaan beeki hiyossatanii ossadhe haga adoo waan naan jedhan numa dhageettani haga san duudii ossadhee ba'aadhee hamii tana duudii nafa guuradhee hamii tana duudii adoon caqasii adha baagee baallii kenne ga'aa baallii kennaa sinillee horaa bulaadha ga'aa. Abdii guddaa fi hawwii cimaadhaan eegamaa kan ture gadaa Roobalee marsaa 75ffaan hawaasa Oromoo Gujii aadaa sirna gadaatiin bulchuudhaaf aangoo fudhachuun odolcha yaabbatee gadaa quufaa gadaa misaa gadaa nageenyaa jechuudhaan farda isaatiin garmaamaa hawaasa Oromoo isa jaalatuuf ergaa dabarsaniiti jiru. Abbootii gadaa Roobalee 75ffaan abbaa gadaa uraagaa jaarsoo dhugoo abbaa gadaa maattii jaarsoo aagaa abbaa gadaa hookuu jaarsoo gannaalee aagaa ta'uudhaan waggaa 8f abbootii gadaa Roobalee ta'aniitiin jiru. Barri gadaa Roobalee bara gadaa misaa gabbinaanuuf haa ta'u jechuudhaanis hawaasni Oromoo yeroo ammaan kana haala ajaa'ibaatiin sirna gadaa guyyaarraan kana gaggeeffame kana jajuu irratti argamu. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya sirni baallii wal harkaa fuudhinsa gadaa Oromoo Gujii 75ffaa yeroo dheeraadhaaf sagantaawwan jalbultii adda addaan qophiitti turame guyyaarraan kana gadaan harmuufaam gadaa Roobaleetiif baallii kennuun raawwatameeti jira. Baatiiwwan dursee qophiiwwanii fi sagantaawwan adda addaa taasifamaa kan ture guyyaa kaleessaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti mariin paanaalii taasifamuudhaan qophiiwwan jala bultiitiif taasifamaa turan xumuramaniitiin jiru. Marii kana jala bultii dabarsaa baallii gadaa Gujii harmuufaa irraa gara Roobaleetti taasifamu sababeeffachuudhaan adoolaa waayyuutti kan qopheesse Instituutii Gadaa Yuunivarsiitii Bulee Horaati ture. Marichi mata duree wal bira qabiinsa sirna gadaa Oromoo fi Dimookiraasii warra lixaa kan jedhuun kan qophaa'e yommuu ta'u, waraqaan qorannoo seenaa dagaagina sirna gadaa fi mirga dubartootaa, Dimookiraasii fi nageenya irratti xiyyeeffate dhiyaateetiin jira. Sirna gadaa bu'uura Dimookiraasii warra lixaa jedhuun itti gaafatamtuun waajjira pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Aadde Mattasaabiyaan aduulaa paanaalicha kan eegalsiisan ittiin jiraatamuu fi kunuunfamuudha qabas jette. Yuunivarsiitiin Bulee Horaalleen sirna bulchiinsa dimokiraatawaa kana dagaagsuu fi beeksisuudhaaf hojjechaa akka jiru beeksise. Gumiin mi'ee bokkootti bu'aan sirna wal harkaa fuudhinsa baallii kana sugaan hordofaa kan ture har'a baalliin gadaa Roobaleedhaaf kennameetiin jira. Baalliin gadaa Gujii waggaa 8 dhufu bara kanaaf marsaa 75ffaadhaaf gumiin mi'ee bokkootti taa'aa turuun guyyaa har'aa abbaa gadaa Roobalee ta'uun jaarsoo dhugoo baallii abbaa gadaa harmufaa Jiloomaan Dhoorraa fudhateetiin jira. Sirnicha gaggeessaa kan turan abbaa gadaa Jiloomaan Dhoomarroo gadooma isaanii xumurachuudhaan gadaa 75ffaa abbaa gadaa jaarsoo dhugoo gadaa Roobaleetiif baallii dabarsanii kennaniitiin jiru. Abbaan gadaa Roobalee jaarsoo dhugoos baallii gadoomaa fudhachuudhaan abbaa gadaa 75ffaa ta'anii odolcha koranii hawaasa isaanii galateeffachaa gadaan gadaa nageenyaa gadaa quufaaf gabbinaa gadaa milkii nuufaa ta'u jechuunis eebbisaa farda isaaniitiin garmaamaa hawaasa keessa deemaniitiin jiru. Hongee gadaa tanaan hanqaadhu.
Waan Gujii miidhan angkat. Gada. 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 Gada nagaa. Gada goba. Gada nagaa. Gada demokrasit, gada mirgat, gada misat, gada robat, negara bisa gada, kita Sirna wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Oromoota Gujii kanas hawaasni Oromoo biyya keessaatii fi biyya alaa akkasuma ammoo daawwattoonni garaagaraa irratti hirmaataniitiin jiraniim. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya abbootii gadaa Gujii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1424 irraa hanga ilaa bara 2016 yookaan guyyaa irraan kanaatti baallii gadaa wal harkaa fuudhaa turan gurreessin buufnaam ammallee turtiin waliin taasisaa isiniin jennaam. Abbootii gadaa bara 1424 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee hanga bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baallii gadaa Gujii wal irraa fuudhuudhaan har'aan kana gahan 75 guutuu takka takkaan maqaa isaanii lakkoofnee gurreessin buufna. Jaajee Gobbaa bara 1424 irraa hanga ilaa bara 1430 takka. Jiloo Walaagoo ammoo bara 1432 irraa hanga ilaa bara 1439. Jirruu Utaa bara 1440 irraa hanga ilaa bara 1447. Guluu Gaararroo bara 1448 irraa hanga ilaa bara 1455. Heebanuu Jalduu bara 1456 irraa hanga ilaa bara 1463. Biilaa Mannakkoo bara 1464 irraa hanga ilaa bara 1470 takka. Bariisoo Gumii bara 1472 irraa hanga ilaa bara 1479. Adoolaa Aanolee bara 1480 irraa hanga ilaa bara 1487. Gobbuu Shaaroo bara 1488 irraa hanga ilaa bara 1495. Goluu Subbaa bara 1496 irraa hanga ilaa bara 1503. Cirrii Galoo bara 1504 irraa hanga ilaa bara 1510 takka. Burcisaa Shaabbuu 1512 irraa hanga ilaa 1519. Aagaa Kallachaa 1520 irraa hanga ilaa 1527. Jiloo Bidoo 1528 irraa hanga ilaa 1535. Gannaalee Roobee 1536 irraa hanga ilaa 1543. Duubaa Adii 1544 irraa hanga ilaa 1550 takka. Aboo Raasoo 1552 irraa hanga ilaa 1559. Halakee Luulee 1560 irraa hanga ilaa 1567. Gobbuu Daayyee 1568 irraa hanga ilaa 1575. Gannaalee Lolee 1576 irraa hanga ilaa 1583. Qandashoo Aanolee 1584 irraa hanga ilaa 1590 takka. Jaboo Sibbuu 1592 irraa hanga ilaa 1599. Qalqalcha Tukashoo bara 1600 irraa hanga ilaa bara 1607. Gololchaa Sharuu bara 1608 irraa hanga ilaa bara 1615. Abbaa Doolaa bara 1616 irraa hanga ilaa bara 1623. Aagaa Saqoo 1624 irraa hanga ilaa 1630 takka. Jiloo Bansaa 1632 irraa hanga ilaa 1639. Haroo Shotee 1640 irraa hanga ilaa 1647. Jaarsoo Dhugoo 1648 irraa hanga ilaa 1655. Ushoo Waaree 1656 irraa hanga ilaa 1663. Gannaalee Dambalaa 1664 irraa hanga ilaa 1672. Godaanaa Aagaa 1672 irraa hanga ilaa 1679. Godoree Bokkoo ammoo bara 1680 irraa hanga ilaa bara 1687. Jaarsoo Soree 1688 irraa hanga ilaa 1695. Aagaa Budee 1695 irraa hanga ilaa 1703.
Tukee shifaa kumta kaadhibba torbaaf duwwaa afur irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 11. Jiloo badaa kumta kaaf dhibba torbaaf 12 irraa hanga ilaa kumta kaaf dhibba torbaaf 19. Aagaa waaree kumta kaadhibba torbaaf 20 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 27. Birraa lukee kumta kaadhibba torbaaf 28 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 35. Jiloo xulloo kumta kaadhibba torbaaf 36 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 43. Balakkoo jiloo kumta kaadhibba torbaaf 44 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 51. Budhushoo halakee kumta kaadhibba torbaaf 52 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 59. Soraa bulultaa kumta kaadhibba torbaaf 60 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 67. Ijuu gallabee kumta kaadhibba torbaaf 68 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 75. Surroo cekoo kumta kaadhibba torbaaf 76 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 83. Jiloo waaree kumta kaadhibba torbaaf 84 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 91. Galchuu keemaa kumta kaadhibba torbaaf 92 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba torbaaf 99. Miidheeniitii kumta kaafii 800 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba 87. Daadaa kuraa kumta kaaf 808 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba 815. Xiloo soolee kumta kaadhibba 816 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba 823. Bunoo dhaa'ee kumta kaadhibba 824 irraa hanga ilaa kumta kaaf 831. Dasee halakee kumta kaadhibba 832 irraa hanga ilaa kumta kaadhibba 839. Bunee boruu kumta kaadhibba 840 irraa hanga ilaa kumta kaafii 847. Aagaa kallachaa bara kumta kaaf 848 irraa hanga ilaa bara kumta kaaf 855. Adulaa karaa bara kumta kaaf 856 irraa hanga ilaa bara kumta kaaf 863. Waaqoo garaarroo bara kumta kaaf 864 irraa hanga ilaa bara kumta kaaf 871. Birraa cuqqee kumta kaaf 872 irraa hanga ilaa kumta kaaf 879. Aanolee badaa kumta kaaf 880 irraa hanga ilaa kumta kaaf 887. Roobaa boruu kumta kaaf 888 irraa hanga ilaa kumta kaaf 895. Jiloo kendoo kumta kaaf 896 irraa hanga ilaa kumta kaaf 903. Galchuu curruqoo kumta kaafii 904 irraa hanga ilaa bara kumta kaafii 911. Jiloo bokkoo kumta kaafii 912 irraa hanga ilaa kumta kaaf 919. Jiloo sayee kumta kaaf 920 irraa hanga ilaa kumta kaaf 927. Aagaa adii kumta kaaf 928 irraa hanga ilaa kumta kaaf 935. Ushoo jiloo kumta kaaf 936 irraa hanga ilaa kumta kaaf 943. Tukkee guyyee kumta kaaf 944 irraa hanga ilaa kumta kaaf 951. Jiloo mixoo kumta kaaf 952 irraa hanga ilaa kumta kaaf 959. Adoolaa jiloo kumta kaaf 960 irraa hanga ilaa kumta kaaf 967. Girjaa jiloo kumta kaaf 968 irraa hanga ilaa kumta kaaf 975. Adoolaa aagaa kumta kaaf 976 irraa hanga ilaa bara kumta kaaf 983. Godaanaa kattaa kumta kaaf 984 irraa hanga ilaa bara kumta kaaf 991. Aagaa xeenxanuu kumta kaaf 992 irraa hanga ilaa bara kumta kaaf 999. Waaqoo duubee bara 2000 irraa hanga ilaa bara 2007. Jiloo maandhoo bara 2008 irraa hanga ilaa bara 2016. Jaarsoo dhungoo bara 2016 kan guyyaa irraan kana baallii fudhateedha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya sirni walharkaa fuudhinsa baallii 75ffaan sirna gadaa Oromoo Gujii guyyaa irraan kana akka ajaa'ibatti gaggeeffamee ooleetiin jira. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya inni ammaan kana fudhate kun ammoo bara 2016tti jaarsoo dhugoo jedhama. Seenaan isaanii bara baraan kan yaadamu ta'a. Guyyaa ulfaataan kabajamaa uummanni Oromoo eegaa ture kana har'a aangoo karaa nagaatiin dabarsanii kan kennitan abbootiin gadaa keenya kabajamuuf kan jaalan akkasumas sirna kana guddisuuf eeguudhaan har'a aangoos baalliis kan fudhatan hundi keenya hawaasa keenya baaqdhaan guyyaa kabajamaaf addaa eegaa ture kana baga ardaa jilaa addaa wayyicha jiddugala aadaa Oromoo guddaa isa ta'e kan mee bokkoo lafa wayyuu baga guddan irra deebi'ee yooyyaa isin jechuu barbaada. Yooyyaa Gujii yooyyaa kabajamtoota abbootii gadaa
kabajamtoota Awwal Siiqqee, kabajamtuu Adde Saadaa, Afyaayii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, kabajamoo gooticha Leeftenaant Jeneraal Salamoon Ittafaa, kabajamoo Obbo Fiqaaduu, kabajamoo Obbo Taarraqany, hooggantoota naannoo keenyaa, hooggantoota federaalaa, hundaa ol immoo abbaa jila kanaa kan taatan uummata Oromoo bal'aa baga ayyaana milkii ayyaana olaanaa kanaan isin ga'e nuun ga'e jechuun barbaada. Sirni gadaa sirna yaadamaan yaadannee kabajnu duntaan sirna uummanni keenya har'a asittiin jiraachaa jirudha. Sirna dimokiraasiidhaa ol ta'e rakkoo namaa rakkoo uumama keessa jiru namaa fi uumaa gidduu dhimma jiru hunda hiikee kallattii maraan akkaataa namni itti jiraatu rogeessee lafa kaa'ee sirna waa hundaaf deebii kennee dhaloonni bara baraaf ittiin jiraataa dhufedha. Kanaaf sirna olaanaa kana akka turu cunqursaa hedduu keessatti aarsaa kaffaltanii asii waan nu geessaniif abbootii keenya uummata keenya bal'aa keessattummaa abbootii gadaa guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Abbootiin gadaa 74ffaa baalli keessan waggaa 8 tajaajiltanii uummata keessan tajaajiltanii wayyoomaan nagaadhaan baalli keessan dabarsitanii waan kennitaniif baga gammaddan baga milkooftan isin jechuun barbaada. Abbootiin gadaa roobalee eebba keessa fudhanne har'aa qabannee isinillee barri gadaa dhufu kun barri gadaa roobalee kan roobaa kan nagaa kan gammachuu kan badhaadhinaa kan milkaa'inaa isiniif haa ta'uu isin jalatti uummanni keenya uumaa hundumtuu isiniif waaqa gidduutti ta'ee jiraataa wayyoomaa ulfaadhaa milkaa isin jechuun barbaada. Oromoo yooyyaa Gidoo yooyyaa Sidaamoo yooyyaa baga waaqii gadaa roobaleetiif ni ga'e. Baga gammaddanee baga gammanne uummata Oromoo isin jaallannaa isin kabajinaa Pirezidaantii naannoo Oromoo baga nagaan nu dhufte jennaa guddoo isin galateeffannaa federaalaa kan nuttane guddoo isin galateeffannaa jila keenya kabajitanii baga dhuftan jennaa gadaan roobalee haquufaatii haroobaatii gadaa kana ammoo waraanni hin jiru waraanni aadi malee amaanaan yuuti lallatte amaanaa kan fudhannee waadaa isinii gallee cinaa keenya dhaabbadhaa cinaa keenya mootummaan naannoo Oromiyaa uummata kana akka waliin bulchin jaalalaan nagaa kabachisiisaa nageenyi waan dansaa waan nagaa dubbataa isiniin abbootii qabeenyaa Oromoon jirtan abiyya alaarraa dhuftani Ugaandaarraa dhuftani cinaa keenya dhaabbadhaa gujiini aadaa qabaa waan gadaan jedhe dhagayaa waan murtiin jedhe dhagayaa wal qabannaa waliin jiraannaa waliin leenaa gadaa kabajaa haroobalee ulfinnaa isinii haa ta'u waaqi ardaa waaqi abbaa hiyyee kana nagees hojii kana nagees Oromoo wal beesis arraba wal beesis afaan wal beesis nu nagees nagaa nuu kenni isisaa nu tolch ulfaatana isin akka nagaan nuttan nagaan galaa hantuu isin duraa gort uuf isin dura deem jiruu isin dura deem nu nagees nagaa nuu kenni isisaa qoree gufuu obbaa jiraadhaa abiyya alaatti galtan Ugaandaarraa galtan nagaan galaa eebba badhaa isinii kenne ajiruu isinii kenne ajireellaa isinii kenne nagaan galaa qoree gufuu obbaa isisaa jiraadhaa horaa bulaa deemana. Oromoo gaafa jedhan galassamuun nama dhufa. Abbaa sirna kanaa manni Oromoo bal'aan keenya baga taanee baga gammannee jechuu barbaada. Sirna bulchiinsa falaasama guddaa Oromoo addunyaa gumaache kana eegaa kan turan akaakoti keenya abuugooti keenya
uummanni Oromoo sirna dimokiraataa ta'e hammataa ta'e gadaa hammataa qofa osoo hin ta'in caasaa guutuu kan qabu dhimma hawaasummaa kan qabu dhimma diinagdee kan qabu dhimma sirna bulchiinsa ilma namaa kan qabu biyya yoo jedhame namaaf ammoo gadaan ilmi namaa addunyaa kanarra dhufee dhalatee haga jiraatu hunda keessatti dhimma namaa dhimma daa'imaa dhimma ilma namaa dhimma dubartii hundasaa hawaasummaa jireenya namaa addunyaa kanarra haga jiraatu caasaa yaasaa guutuu kan ta'e hammataa kan ta'e gadaa akkasii kan dhimma diinagdeeti gadaa keessatti waraabamee kan dhumanne beekumsaa fi sirna jeebanticha dhalootaan uummanni Oromoo waliin dhalatee waliin jiraataa jirudha. Kana qofa osoo hin ta'in sirna gadaa keessatti uumaa fi uumami wal danda'ee madaalawaa karaa ta'e akka jiraatu sirna gadaa keessatti hin jalqabame malee waraabamee waan uumu miti. Mallattoon kanaa hawaasa bal'aa uummata Oromootiif uummanni bal'aan godina Gujiillee iddoo amma teennee ilaallu kana biddaa bitaa yoo ilaaltan qabeenya uumamaa biyyoo kunuunsee biqiltuu eegee bosona eegee hambaa dhalootaa hadhaan geera. Kanaan gadaani lubbu qabeessaaf kan lubbuun qannes sirna madaalawaa addunyaatiif uumamaa of keessaa kan qabuu fi uummanni Oromoo hadhaan addunyaa gumaachee nullee dhalootaan ga'ee jira. Sirna kana qabaachuu kenna biyya keessa alal kan jirta hundi Oromoo kenna ittiin boonuu qabnaa. Gadaan Oromoo addaan baatee qabu Oromoon gadaa addaan baatee qabu sirna guddaa gaaddisa guddaa Oromoo gamtaa irree kennaa kan ta'e gadaan nuu fi Oromoo fi mallattoo addaa addunyaa kana keessatti ho'atti ittiin beeknuu fi beekan waan ta'eef hundi keessan Oromoon saba filamii biyya kana keessa jirtan beekumsa dhalootarraa dhufe beekumsa jeebanticha duriisan qabaachuu kennaaf addunyaa barsiisuuf ittiin badhaadhuuf misoomuuf carraa arganne kun baay'ee gammannaa. Kana olitti keessummaa bal'aa waan qabnuuf ulfaadhaa hoyyamaa galatoomaa jecha